Baga bacaqii gannaa baatanii booqa birraa argitan FI birraa qophii of ilaallee keenya har'aa isiniif qabannee dhihaanneerra. Egaa qophii of ilaallee keenya har'aatiin guyyaan ayyaana gaafilee ayyaana urgaan isin biraan geenya. Egaa isin immoo mana keessan taa'aati gaafilee yaala bashannana bohaara. Aga xumuraa qophiitti waan horachaa qopheeffattan nyaata dhugaan waliin tura irra deebi'uudhaan ayyaanni kan nagaa kan milkisiniif haa ta'u. Kan isin waliin turu ani daraartu nagaashi gama gummaa kaameraatiin Biraanuu Dajanee waliin jira. Nu duukaa bu'aa bashannana bohaara barri kan nagaa isiniif haa ta'u ayyaana gaarii. Bagattiin si gahe. Baga waliin geenye. Ayyaanni akkam? Ayyaanni qophiinsaa gaarii natti fakkaata mamma. Bareeda fakkaata miti? Hayyee tolle ayyaana waggaa ayyaantu targaa jedhu. Maal jechuuf akkas jedhan? Ayyaantu malee daraartuun boontuun arguu hin danda'ani. Ayyaantu targaa yeroodhaani. Ayyaanicha keessa dhokataa wayii jira jechuudha. Wanta achi keessa ayyaanicha keessa dhokataa wayii jira wanti qophaa'us wanta adda addaa wanta jiru. Wanta tokko hin dhibu jechuudha ayyaana sana keessa kanatti akkasaan akkas jedhanii. Maaliif ayyaantu sana fayyadaman? Kabaja agarsiisuufidha. Akkanatti fakkaata. Ayyaana waggaa ayyaantu targaa jedhan. Boontu targan jenne. Daraartu targan jenne. Garuu ayyaana waggaa ayyaantu targaa. Mee maaliif akkas jedhame laata sitti fakkaata? Ayyaantu targachuun nama gargaarametu guyyaa sana gaachuudha. Nama gargaarame yookaan immoo nama fayyaa qabeessatu nama bubbuleetu yookaan immoo nama bakka nama jireenya lafa kanarra jirutu guyyaa sana argachuudha. Ayyaantu suni nama jireenya lafarra jiru jettee nama guyyaa sana qaqqabe. Nama guyyaa sana qaqqabe jechuudha. Namni ayyaana sana hin qaqqabne jiraachuu danda'a. Garuu inni ayyaana sana qaqqabe akka ayyaantu jechuun egaa nama waaqni jaallatu jechuudha akka kottan. Tole ulfaadhu jalqaba irratti bagattiin si. Baga waliin geenye. Tole ayyaana waggaa ayyaantu targaa jedhan. Maal jechuuf akkas jedhan? Sababa isaa hin beeku garuu nama waggaa sana geetu ayyaanicha argaa akka jechuu barbaade natti fakkaate. Ayyaantu sun maayinri ayyaana waggaa ayyaantu targaa. Anuu hin beeku gaan isaa. Haala isaa hin beeku. Gaafa yaaddu garuu akkamitti fakkaata? Ayyaantu targaa yeroo jedhamu immoo nama guyyaa sana gee akkasana fakkaata nama guyyaa sana gee nama ayyaanaaf geetu ayyaana sana argaa akka jechuuti. Ayyaantu sun nama guyyaa sana gee jechuu barbaade sitti fakkaata? Akkasana fakkaata ayyaana. Ayyaana waggaa ayyaantu targaa jedhanii. Akkasana fakkaata. Yaa'u ayyaana waggaa ayyaantu targachaan kan umurii qabuu fi kan nagaa qabu yookaanis immoo carraa ta'ee nama ayyaana qabeessatu achi gahuu danda'a jechaadha waan akkasiin itti fakkaatan. Ayyaantuun bakka kan bu'ee nama carra qabeessummaa fi nama umuriin isaa gahee achi gahee jechuudhaaf jechuudha. Akkas ta'uu danda'a. Ayyaantochaan bakka wanta sana bira fayyaatiin nageenyaan achi kan ga'e ayyaantudha jedhamee waa yaadamuuf natti fakkaata. Hayyee tole ulfaadhu bagattiin si ga'e. Aniin bagattiin sin geessinis. Ayyaana waggaa ayyaantu targaa jedhanii. Maal jechuudha? Ayyaana waggaa ayyaantu targa jechuun kabbaa carraan dhaqqabsiise kan guyyaan dhaqqabsiise targa jechoota Oromooti inni kun. Kanaaf ayyaantuun warra carra qabeessummaa bakka bu'eeti jechuudha. Maaf maqaa biraa waamne? Maaf maqaa biraa akka waamne ayyaana waggaa itti wal argu Oromoo yeroo birraan bari. Ittiin wal argaa booqaa ganna booruu gannaarraa gara booqaa birraatti baate waliin jedhu. Kanaaf yeroo kana akkana jechaa jiru. Kanaaf nama carra qabeessummaa sana bakka bu'aa jechuudha ayyaantuun. Kanaaf nama hundumaa ayyaantuu bakka bu'a. Ayyaantuu dura deema. Ayyaantuu seera qajeelchaa ni eebbisaa ni of galchaa waaqas hin dhagaa waaqnis isaaf dhagaa. Kanaafidha jechuudha ayyaana waggaa ayyaantu targaa kan jedhamu. Kanaaf jedhe ayyoonni. Ayyaana waggaa ayyaantu targa jechuun yaa nama carraa qabutu ragaa jechuudha ka waggaatti dhufa. Waggaa kana keessa wantoota baay'ee jiru. Wantoota jiran keessa haala gaariis haala hamaas dabarseet irra gaama waan ta'eef nama carraa qabutu ragaa jechuudha yookaan gahee argaa jechuudha. Ayyaantuun isa bakka bu'ee. Ayyaantu jechuun akka Oromootti hiika baay'ee qaba ka nuti illee akkasitti hin beeknu illee akkasitti hin beeku yaada ifa ta'e ibsuudhaaf xiqqoo akka kiyyaatti nama carraa qabu akka ayyaana jechuun
Gaaffin kun ayyaana ilaalchiseeti waan ta'eef ayyaana waggaa ayyaantutu arga kan jedhame namoonni ayyaana kanarra ga'e kun waggaa kana ga'e kun hundumtuu ayyaantudha jechuu osoo hin taane yaa warroota carraa qaban warri carraa qabantu guyyaa kana ga'e jechuudha. Akkas jechuudha. Malee hundi isaanii daraartuunis boontuunis hundumti isaanii tokko. Amma achi keessatti daraartuunis boontuunis jiru. Daraartuunis boontuunis badhaatuunis achuma keessa jiru. Garuu maqaa sana walitti qabaatti maqaa adda waan hin baafneef maqaan kabajaa kennaniif malee jiru isaanis achuma keessa. Hundi isaanii achuma keessa jiru. Hayyee ulfaadhu bagattiin si gahe. Baga walumaan geenye. Ayyaana waggaa ayyaantutu argaa jedhan maal jechuudha? Ayyaana waggaa ayyaantutu arga jechuun yaa akkuma beekamu namni hundi ayyaanan argu waggaa waggaadhaan dhufa waan ta'eef meebii waggaa san gahuu danda'uu dhiisuu danda'u. Kanaaf jecha ayyaantutu arga kan jedhamu ayyaantutu iddoo san gahaa jechuudha. Ayyaantu boontu caaltu maaliif? Ayyaantu jechuun akkuma maqaan isaa ibsuttu ayyaana qabeettii carra qabeettii jechuudha. Yookiin immoo nama carraa qabutu achi gahaa jechuu barbaade miti malee maqaa miti jechuudha. Eeyyee. Hayyee jiin amma keessa jirru jechuun bara haaraa kan ittiin eegalle fulbaana miti. Fulbaana jechuun maal jechuudha? Fulbaana garuu ulfaachuu danda'a. Fulbaana ji'a jalqabaa waggaa isa jalqabaa ta'ee jiini alama akka jiranitti ji'a koo lama keessaati isa tokkoffaa yookaan isa dursa kan jedhu fulbaana kan ta'e. Maqaan isaa fulbaana inni jedhu inni dhugaadha ji'a jalqabaadha fulbaanni garuu fulbaana inni jedhu maqaan isaa maal jechuudha hiikaan isaa? Salleen hin barre yaadi maal jechuudha fulbaana akkasumatti illee gaafa yaaddu maal jechuudha sitti fakkaata? Baanaan kan biraadha. Fuula baana waan akkasii natti fakkaata yeroo yaadu fuula baana. Waan akkasiitti natti fakkaata. Fulbaana yeroo fulbaana jedhamu mataa sadee jecha hiika mataa sadee dandeenya. Gara biraatti yeroo hiiktu garuu fuula baanaadha waan akkasiiti. Fuula baanaa isa jalqabaas waan ta'eef sanumaan fuula akkasiidha. Tole. Fulbaana hiika isaa anoon beeku. Yaaddu garuu fulbaana jechuun maal jechuun sitti fakkaata? Fulbaana. Tilmaama godhamuu danda'u. Fuula bahaa akkas fulbaana fuulatti bahu akkas fakkaata hoggaan jechoota isaa adda addatti baasee hoggaan laalu fuulatti bahu. Fuulduratti bahu fuula keenyaaf fulbaanni ji'a duraatti miti ji'a duraa sanatti gara bara haaraatti bahu akkas na fakkaata. Kanaafuu fuulatti bahu fuulduratti bahu sitti fakkaata akkas na fakkaata. Akkas haa ta'u. Hin beeku kana. Yaadimee fulbaana. Itti baana itti ceena natti fakkaata. Itti baana fuula itti baana itti ceena. Gara ifaatti baana jechuudha. Ji'a jalqabaa waan ta'eef. Akkasitti yaadan? Akkatti yaadan. Tole jiin amma keessa jiru yookiin barri haaraan ittiin eegalle kun fulbaana miti. Fulbaana jechuun maal jechuudha? Jechi isaa fulbaana kan ni jedhu. Fulbaana jechuun yeroo ji'a birraa keessa ganna ture yookaan bara jijjiirraa bara gaarii itti can jechuudha bara haaraa. Jechi fulbaana jedhu hiikaan isaa maalidha? Fulbaana jechuun mee yaadamee fulbaana gaafa jedhamu maal jechuudha? Fulbaana jechuun birraa yookiin immoo ifa jechuudha. Birraa yookiin ifa jechuudha. Fulbaana jechuun kan ji'a jalqabaatiin jira ka afaan Oromoodhaan. Hiikaan maqaan isaa fulbaana ni jedhu. Salleen beeku lakke. Yaali fulbaana gaafa jedhu maal jechuudha jettee yaadda? Fulbaana jechuun ji'a fuulduratti dura argannu jechuudha. Haala maqaa isaa irraa akka hubachuu danda'uttani fulbaana. Dura baana jechuudha. Dura baana jechuudha akkasumatti fakkaata. Ibsamutti fuuldura baana. Fuuldura baana yookaan dura baana jechuudha natti fakkaata. Qorannoo irratti gaggeessine waan ta'eef gaaffii akka tasaa gaafattani waan ta'eef ittiin qophoofne siraatoon qophaa'e nan deebisa. Yaa fulbaana jechuun meebii fulbaana jechuun akka Oromootitti yoo ta'e guyyaan maal jii tokkoffaa amajiidha. Fulbaana jechuun akka lakkoofsa biyyattii kanaatitti akka lakkoofsa bashaatitti ji'a jalqabaa
biyya kanaati jechuudha. Fulbaana isheen jettu jechi fulbaana jedhu. San hiikuun xiqqoo ulfaata. Fulbaana gaaf jedhu. Fulbaana. Yaalime. Hin dandeenye. Baraa fi murtuxxee gadi jedhanii dabarsanii jedhama. Barri murtuxxee namatti sitti darbataa gadi jettee bira taruu dandeessa. Bara immoo eenyutu sitti darbateedha kan gadi jettee dabarsitu. Bara kan namatti darbatu barri bara tokko darbeetuma akkasitti yeroo dhufu barri namatti dabu jira. Inni jedheetuma barri hundi namaan tasaaqa'u barri namatti gadi jettee obsaan jala dabartaa jechuudha. Gadi jettee dabartachuun. Kanaafidha gadi jedhanii dabarsanii kan jedhu. Kanaafidha gadi jedhanii dabarsan jechuun. Ati bara meeqa gadi jettee? Ani akka kootti bara baay'een gadi jedhee. Ol jedhanii dabarsuun hin danda'amu. Ol jedhanii dabarsuun hin danda'amu kufuu jira. Kanaaf ani bara baay'een gadi jedhe. Baraan gadi jedhe keessatti amma gara ifaatti deeman jira. Naa darbaa natti fakkaata. Mul'anni koo guddaadha. Siifaa ta'u. Bara jechuun fakkeenyaaf namni tokko bu'aa bahii baay'ee qaba. Bu'aa bahii sana immoo jechuudha gejedhee hojjetee haala sana darbu malee cal jedheetoo aarii tokkoon barri kun akkasumatti ta'eera jedheetoo ofitti aaree waan biraa gochuu hin danda'u jechuudha. Gejedhee hojjetee hojii sanaan bara sana darba jechuudha. Gadi jedhanii malee ol jedhanii darbanii jechuudha. Ol jedhanii jechuun wanti hundumtuu yeroo sii guuteedha. Yeroo gejjettu immoo haalli adda addaa jira. Haalli siyaasaa jiraachuu danda'a. Haalli ikoonomii jiraachuu danda'a. Kanneen kana gejjettee dabarsitaa jechuudha. Kanaaf baraa fi murtuxxee yookaan furguggee gadi jedhanii dabarsanii jedhu. Baraaf murtuxxee gadi jedhanii dabarsanii jedhu. Murtuxxee namatu sitti ha'a. Gadi jettee jala darbuu dandeessa. Baroo eenyutu sitti kenne eenyutu sitti haa'eedha kan jala gadi jettee darbuu dandeessa. Bara abbootii irraa dhufee karaan abbootii keenya irraa ka'ee gara keenyatti darba. Gara keenya irratti darbee booda immoo gara ijoollee keenyatti darba. Murtuxxeen immoo nama sitti darbate tokko ufee sirra ga'uu kan danda'u. Kanaaf barichi suni namni hin darbatiin malee abbootii keenya irraa ka'ee kan ufee darbatamaa yookaanis immoo daddarbaa ufee nurra ga'ee jechaadha. Kanaaf bara murtuxxee kan jedhamu barri yoo darbamuu baate iyyuu maatii keenya irraa abbootii keenya irraa kan ufee darbamee yookaanis immoo irraa ce'ee nurra gaheera jedhama. Gadi jedhanii maaliif jedhanii ol jedhanii dabarsuun jedhamni baraaf murtuxxee gadi jedhanii bira darbuu jedhanii gadi jedhanii dabarsanii jedhan maaliif akkas jedhan? Yeroo yaadogaa wanti hamaaf gaariin jira. Wanta gaarii fudhattee wanta hamaa sana immoo obsitee akka darbituufidha. Amma murtuxxee yoo gadi jettee otoo sin rukutiin hin darba. Barri hamaan sunis immoo waan gaariis waan yaaraas of keessaa akkuma qabu waan yaaraa sana immoo obsitee dabarte akkuma murtuxxee sana gadi jettee dabartu natti fakkaata. Malee dhaabbatanii darbuun. Dhaabbattee darbite ammas rukuta akkamitti dabarsu. Gadi jedhanii darbaati bara meeqa gadi jettee darbu. Ani gadi jenne dabarre kun koronaan nu bira ga'ee gadi jenne dabarre. Gadi jennee bira dabarre. Barri waan baatee deemuu fi waan baay'ee baatee deema barri jechuudha. Isa namni darbatu caala baatee deema barri. Fakkeenyaaf murtuutti akkelee natti darbate jechuudha. Nama natti darbate jechuudha dandeessa miti. Barri immoo waan dhoskaa waan baay'ee waan baatee waan deemuuf isa immoo gajjetteetu jechuudha. Rakkinas bal'inas baatee waan deemuuf yoo bal'inatee rakkinaan qabu hin fudhatta harka bal'iftee yoo garuu yoo dhiphinatee immoo gajjetteetu obsitee dabarsitaa jechuudha. Akkasii dabarsa. Obsaan dabarsuu jechuudha. Obsaan dabarsuu jechuudha. Baraa fi murtuxxee gadi jedhanii dabarsanii jedhu. Inni Oromoo biratti amma hojjetu. Ani kadhachaan barbaade garuu bara murtuxxee namatu sitti darba gadi jettee bira darbuu dandeessa. Baroo eenyutu sitti darbeedha kan gadi jettee dabarsitu. Baraa fi furguggee ani akkam beekutti baraa furguggee gadi jedhanii dabarfatan kan jedhamu kuni furguggee achi yoo namatti darbatan jalaa miliqanii dabarfatu. Barris immoo fakkeenyaaf akka jecha kanaatti barri hamaan yoo dhufe yookaan immoo barri namatti hin tolle tokko yoo dhufe. Barri qormaata qabu fakkeenyaaf akka kan akka koronaa kana fa'a. Gad jedhanii of eeganiit dabarfatu jechuudha. Jechuun akka bara sanaatti akka dabarsan. ol jechuudha. Hiikni isaa akka ol jechuu natti fakkaatu. Ol jechuu osoo hin taane bara jalaa amma gadi hin jedhani. Furguggee yaraa yaaluu gadi jechuu hin danda'amu. Obsaan jechuu barbaadameeti.
natti fakkaata. Kanaafuu baraa fi murtuttee obsaan dabarsanii gadi jedhanii. Gadi jedhanii dabarsan jechuun bara obsaan dabarsu furguggee immoo yaa hin qolatu qaa gadi jedhanii jala. Obsiisuun gaduma jedhanii masa jedhu sana obsumaan dabarsu jechuudha. Jechama kana garuu ani namni tokko yeroo iddoo sanitti namarra bu'ee hoo waan jedhameef bara furguggee gadi jedhanii dabarfatanii kan nam morma. Maaliif mormita? Yeroo tokko dhibama naa godhaati obbo Lammaa Magarsaa baraa fi furguggee gadi jedhanii dabarfatanii kan jedhu kuni gadi jedhanii achumatti namarra bu'ee hoo achumaan nama nambisuu jedhanii waan jedhanii eegasias nan fala. Mammaaka kana baraa furguggee gadi jedhanii dabarfatanii achumatti namarra bu'ee maal godhan? Eessattuu furguggicha? Yoo gadi jetteen darbama yaada jedhu jira. Baras tattaaffatanii dabarfatu. Furguggee dhaabatanii tuma qolachuu wayya malee gadi jechuun kun akka namarra bubbulu yookaan akka namarra bu'u godhan waan ta'eef barris akka namarra bubbulu godhan waan ta'eef nam falma garuu obsumaan obsa bichaas miti yeroo tokko tokko. Dandeessituma gadima jettee. Gadima jechuus akkas gugguufu sana. Gadi jechuun akkas jechuudha. Isuma gugguufu sana gadi jedhanii dabarsanii isuma jedhan isuma gadi gugguufu. Ani gugguufuu qofa osoo hin taane obsa gugguufuullee baatan obsa jechuun wayyu gugguufuurra obsa jechuun wayyaan ani jecha sana filadha gugguufuun kun natti hin tolu. Akkasuma gadi jedhan sana akkasuma gadi jedhanii dabarsan. Akkasuma ta'uu isaati haa jennu akkasuma haa jennu isa maratti walii haa gallu. Baraa fi murtuuttee gadi jedhanii dabarfatan jechuun murtuuttee namatti darbata gadi jalaa jettaa. Bara immoo uumamaa waaqatu gadi namatti darbachuu danda'a. San akka barri waan barri fidetti akka baran dhiisanii akka baraa bulanii kan jedhu saniif. Kanaaf baras gaduma jedhan malee. Gufanii akkasii gadi jedhan san. Lakkee gadi akkas miti. Gadi jedhan jechuun waan barri fide ishoo jedhanii fudhatanii ton dabarsuu jechuudhaaf malee gadi hin mul'atu kan qaqqabamu barri. Irra deebi'uudhaan baga ittiin isin gahe jenna. Baga bara haaraa bara 2013dhaan isin gahe. Egaa filaalli keenyas akkuma tifetti jira. Isin bohaarsaa isin bashannansiisaa akka jirru abdii guddaa qabna. Ammas gaafilee bashannansiisoo bohaarsoo hedduutu dudduubarra jiru. Haga xumuraatti waan nyaattan, waan horattan, waan qopheeffattan nyaataa dhugaa filaallee gaafilee yaalaa bashannanaa nu duukaa bu'aa turtii gaarii. Amma jaarraa 21ffaa keessa jirra miti? Jaarraa 21ffaa keessa jirra amma immoo barri haaraan gale. Kanaaf amma jaarraa meeqaffaa keessa jirra jennaree? Ammas jaarraa 21ffaa keessa jirra malee. 21ffaa keessa. Kullittan bara haaraa keessa galle. Jaarraa jechuun waggaa 100dha. Waggaa 100 lakkoofna malee baraanii waggaadhaan kan lakkoofnu. Amma fakkeenyaaf 2012ffaa keessa jirra miti? Amma kumni kun lamaan kun amma kumni lamaan kun dhumee kuma sadaffaa galuutti jaarraan kun 20 akka jedhamaa deema. Waggaan 100 kun guutee amma immoo jechuudha 2010 wayii waggaa deemne jechuudha. Gara 12 wayii akka jennee kan dabarre kana 100 irratti waggaa deemaa jiraanne jaarraan sun dhumeera jechuudha. Sana malee 1112 osoo jennee fakkeenyaaf akkasitti jaarraan kun dhumeera jaarraa 22ffaa irra galleera jechuudha. Demde ko fakka sejara ka bari jijjiram. Amma jaarraa 21ffaa keessa jirra miti? Ayyaanni kun bara haaraa jalqabne ammoo jaarraa meeqaffaa keessa jirra? Jaarraa 22ffaa fakkaata. Kanaafuu barri haaraan galee waan ta'eef jaarraa 22ffaa keessa jirra jechuudha. Sun bala jaarraa 21dha. Injijjiiramu ganaadha. Maaliif? Jaarraa tokko jechuun akka garaa waggaa 100 gaafa guutuudha. Kanaafuu jijjiiramu irra hin geenye. Barri amma eegalle kun bara 2013dha. Jaarraa immoo 21ffaa keessa jirra miti? Barri 2013 eegalle immoo jaarraa meeqaffaa keessa jirra? Barri jaarraa 21ffaadhuma. Akkamitti isuma keessa ta'e? Waggaa jaarraa jechuun waggaa 100 darba waan ta'eef waggaa 100 yeroo guunne gara jaarraa isa haaratti ceena. Amma 100 hin guunne. Kanaafidha jechuudha? Waggaan 100 jaarraa tokko jedhama. Kanaaf tolee ulfaadhu ayyaana gaarii. Ayyaana gaarii siniif haa ta'u. Digdama tokkoffaadha ka. Waggaan tokko jaarraa tokko hin ta'u waan ta'eef ittiin
jaarraa 21ffaa fi waggaa jalqabaa ture jira jennaan moo maal jenna? Maali gaafichi cima maal gaafatta? Gaafisa talmoo. Kanaafuu jaarraa meeqaffaa keessa jirra jettan? Ani moo? Yoomi qabanii lakkaa'u? Jaarraa. Yoomi qabanii lakkaa'u? Maal jedhare? Yoomi qabnee akka lakkoofni osoo hin beekini? Jaarraa ammanaa keessa jira jechuudha xiqqoo hin ulfaatu. Dhalama jaarraa 21ffaa keessa turre 13 gaafa seennu. Lakkeen kana jaarruma 21ffaan jedhaan ani waa'ee jaarraa kana xiqqoo natti ulfaate yoomi qabnee akka lakkoofni hin beeku. Jaarraa 21ffaa isa 21ኛው ክፍለ ዘመን jedhanu kana laata? Sanuma amma sanuma keessa jira achi hin baane ka. Waggaa tokkicha kana jaarraa tokko hin jennuun ka. Isa kun waan itti dabalameef jaarraa 22ffaa hin jennuun. Waggaa meeqanii jaarraa tokko jennare? Jaarraa tokko jenna. Jaarraan tokko koo waggaa 100. Kanaafuu? Kalau gadi bala komne tika jarra kan jennun taala. Kanaafuu amma meeqaffaa keessa jirra reen? Agana keessa jirra naan jedhi bakka. Bakka nungoo bara 2012 finne 2013 galle. Naannoo. Jarra 21ffaa dhaga. Tokkoffaan. Akkam jennaan maal jenna kanuma jennaan bakka. Barri kun yookiin bara 2013 kan ittiin eegallee jirra. Bara 2012 yeroo jirru jaarraa 21ffaa keessa turre. Amma yeroo bara 2013 jalqabnoo jaarraa meeqaffaa keessa jirra? Jaarruma san keessa jirra. Jaarraa jechuun waggaa 100 lakkaa'ama waan ta'eef haga waggaa 100 ga'uutitti jaarruma 21 keessa jirra. Sanuma jaarraa. Jijjiiramu? Jaarraan hin jijjiiramu. Akkam maaf hin jijjiiramne? Abeet? Maaliidhaaf hin jijjiiramne? Wannaaf hin jijjiiramne jaarraa jechuun waggaa 100 kaa kan jijjiiramu. Jaarraa jechuun waggaa 100 of keessa qaba waan ta'eef hin jijjiiramu jaarraan. Bara 2013 miti bara 2000 yeroo ta'etti jijjiirama jedheen fudhadhaan akkas kan Amma ittiin jijjiiramu? jaarraan hin jijjiiramu. Daawwattoota keenya of ilaalleen keenya asmaarratti goolabamee jira. Gaafilee yaalaa bashannanaa ayyaana nu waliin dabarsaa akka turtan abdiin keenya guddaadha. Egaa kan isin waliin turre ani Daraartuu Nagaashi gama gummaa kaameraatiin Biraanuu Dajanee na waliin ture. Ayyaanni kan nagaa kan milkii isiniif haa ta'u warra baranaa warra bara egerees nuunaa jedhu. Qophii biraadhaan walitti deebina ana waliin nagaatti ayyaana gaarii.